namoonni kuma dhibbaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'anii akka godaananiifis sababa ta'eera. Akka gabaasa Associated Pressitti hojjettoota gargaarsa namoomaa dabalatee namoonni siivilii ta'an wantoota barbaachisoo kanneen akka midhaan nyaataa, bishaan dhugaatii fi meeshaalee deeggarsa yaalaa argachuuf hedduu rakkoo ta'eera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa dubbii himaa kan ta'an Farahan Haq wiixata darbee ibsa sabaa himaaleef kennaniin dilbata darbe Kaartuum keessatti mooraan guddichi kan sagantaa nyaata addunyaa World Food Program meeshaa waraanaan haleellaan irratti raawwatamuu isaa mirkaneessaniiru. Sababa haleellaa kanaanis dhaabbileen gargaarsa namoomaa kan mootummoota gamtoomanii hedduu rakkachuu malu jedhan Farahan Haq. Walwaraansi Sudaan magaalaa Kaartuumitti erga jalqabeen booda gara magaalota biroo Sudaanitti babal'achuun Sudaan naannoo Daarfuritti magaalaa Geenanaa keessatti sababuma walwaraansa kanaan yoo xiqqaate lubbuun lammiilee nagaa 100 darbuu ogeessonni fayyaa himu. Waldaan dooktaroota fayyaa Sudaan akka beeksisetti manneen yaalaa fi hospitaalonni hawaasaa naannoo Daarfur keessa jiran ammayyuu tajaajila kennaa akka hin jirre beeksiseera. Gama biraan ergamaan addaa Sudaan Dafalaa Al-Haji wiixata kaleessaa Sudaan Kibbaa Juubaa keessatti erga pirezidaantii Sudaan Kibbaa Saalvaakir waliin marii gaggeessanii booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin humni waraanaa Sudaan walwaraansa Sudaan Kaartuum keessaa to'achaa jira jedhan. Humni waraanaa humna addaa jedhamuun beekaman kan Dagaloo Hamdaan hoogganaman amma gara humna riphee lolaatti jijjiiramaniiru. Uummata siiviliitti makamaniitu waraana gaggeessaa jiru waan ta'eef humni waraanaa Sudaan miidhaa guddaan akka hin qaqqabneef of eeggannaa guddaa taasisaa jiras jedhan. Sanbata darbeerraa kaasee gareeleen wal waraanaa jiran karaa bakka bu'oota isaanii Saa'udii magaalaa Galaana Diimaa Jiddaa keessatti haala waraana dhaabuu irratti marii jalqabuun isaanii himamus haga ammatti ibsi irratti kenname hin jiru. Sababuma walwaraansa Sudaan keessatti geggeeffamaa jiru kanaan namoottan hedduun qe'ee isaanii irraa buqqa'anii biyyoottan ollaatti godaanaa jiru. Guyyaatti namoonni 600 hamma 1100 ta'anu gara daangaa Itiyoophiyaa kan magaalaa Matammaa akka seenaa jiranu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbanni gargaarsa namoomaa ibsee jira. Gabaasa kanas Mitikku. Sababa walwaraansa Sudaan keessaan namoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii gara biyya ollaa Itoophiyaatti godaanaa jiran dabalaa jiraachuu dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanitti Ochaan ibse. Akka ibsa Ochaatti guyyaatti namoonni 600 hanga 1100 ta'an daangaa Itoophiyaa karaa Matammaa kan jiruun seenaa jiraachuu himeera. Godina Lixa Gondariin hanga ammaatti namoonni 15,700 lammiilee biyyoota 60 ol kan ta'an walwaraansa Sudaan keessaa baqachuun gara Itoophiyaa seenaniiru. Daangaa Itoophiyaa fi Sudaan karaa Matammaan alattis karaa daangaa Kumruk gara naannoo bulchiinsa Beenishaangul Gumuziin namoonni dhibbootaan lakkaa'aman walwaraansa Sudaan keessaa baqachuun Itoophiyaa keessa seenaniiru jedha. Gabaasni dhaabbata qindeessa gargaarsa namoomaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Itti dabaluunis karaa naannoo bulchiinsa Gaambeellaatiin daangaawwan Galaba fi Taayaa jedhamaniin namoonni waraana Sudaan keessaa baqatan gara Itoophiyaatti seenaa jiraachuus ibseera. Gama mootummaa Itoophiyaanis namoota walwaraansa Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaatti seenaniif gargaarsi namoomaa taasifamaa jiras jedheera Ochaan. Bulchiinsa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa addaa Uba Dabra Tsahaay ganda Zaabaa jedhamu keessatti kamisa darbe ebila 26 balaa lolaa bishaanii qaqqabeen namoonni 21 ta'an du'anii 5,000 ol immoo jireenya isaaniirraa buqqa'anii jiru. Namoonni balaa kanaan qe'ee isaaniirraa buqqa'anii mannoottan amantaatii fi mannoottan barumsaa keessa qubachuu isaanii kan ibsanii hanga'oonni naannichaa keessumaa immoo hoogganaan naannoo sanaa Dr. Geetnet Begaashaw ammaatti namoonni 10 dhukkubsatanii mana wal'aansaa akka jiran ibsuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos himeera. Yommuu gara gabaasa biraatti ceenu immoo rooba cimaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti qaqqabeen ammaatti namoonni 400 du'anii namoonni 5,000 ta'an immoo bakka buuteensaa dhabanii barbaadamaa jira jedha oduun qaqqabe Mitikuu fi Qaaduu dabalata qaba. Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo bulchiinsa naannoo Kaaheletti rooba cimaa roobeen balaa lolaa uumameen lubbuun namoota 400 yommuu darbu namoonni 5,500 ol ta'an immoo haga ammaatti hin argamin jiru. Rooba cimaa dilbata darbee roobeen naannoo Kaahelee kibbaa magaalota Bushushuu fi Niyaamuu Bukii jedhamanitti sigiga lafaa uumameen manneen namoota irratti jijjiganiiru. Bulchaan naannoo Kaahelee Toomaas Baakeenya kibxata darbe ibsa kennaniin reeffi namoota balaa lolaa kanaan miidhamanii 411 argamuu ibsanii ammayyuu namoonni 5,525 dhabamuun barbaadamaa jiru jedhaniiru. Hojjettoonni dhaabbata gargaarsaa Fannoo Diimaa akka himanitti jiraattota naannichaa baay'inni isaanii 8,800 ol ta'anirra miidhaan ga'uu himuun hir'ina meeshaalee deeggarsaa isaan mudatee jiruunis namoonni baay'een rakkachaa jiru jedhaniiru. Gareen mootummaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo irraa ergame wiixata galgala bakkicha ga'uun namoota balaa kanarraa hafaniif deeggarsa nyaataa fi dahannoo taasisuuf jirus jedhameera.
Naajeeriyaa kaaba bahaatti namoonni miiliyoonii 4 ol ta'an hir'ina nyaataatiin fi saaxilamuun isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsee jira. Isaan keessaa 700,000 kan ta'an daa'immanii. Oduu kanas bal'inaan qabna. Naayijeeriyaa kaaba bahaatti namoonni miiliyoona 4 ol hir'ina nyaataaf saaxilamaniiru jedhe dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon dhimma gargaarsa namoomaa qindeessu gaazexeessitoonni bakkicha deemanii akka daawwatan taasisuun yeroo akka idil addunyaatti gargaarsi namoomaa muddama keessa jirutti kan ta'edhas jedhameera. Kutaawwan bulchiinsa Boornoo, Adamaawaa fi Yoobee keessatti daa'imman 700 ol rakkoo hanqina nyaataa hamaaf saaxilamaniiru jedha dhaabbanni mootummoota gamtoomanii. Rakkoon kun kan uumames ji'a waxabajjii fi fulbaana gidduutti ta'uu ibsuun kunis yeroo midhaan nyaataa kan mana keessaa dhume kan alaa sassaabamuuf jirutti akka ta'edha. Garaagarummaan kunis kan uumame waggaa darbe rooba cimaa roobeen balaan lolaa qaqqabeen lafti qonnaa heektaara 600 manca'uu isaatiin hanqina nyaataa uumame akka ta'es ibseera ibsi dhaabbata mootummoota gamtoomanii. Gama biraan hanqinni midhaan nyaataa amma Naayijeeriyaa gama kaaba bahaatti mul'ate dhiibbaa waraana Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas jeequmsa amma Sudaan keessaa ta'uutu himama. Garuu aangawoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti qaala'insi Naayijeeriyaa keessaa fi jijjiiramni tarsimoo sharafa biyyattii irratti taasifame namoonni nyaata bitachuu akka dadhabaniif dhiibbaa uumeera jedhu. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa karaa jijjiirama qilleensaatiin godaantotaa fi waraansa Yuukireen keessatti raawwachaa jiruun qormaanni itti dhufaa jira jedhu chaansilariin Jarmanii Olaaf Shoolz. Chaansilarri biyya Jarman Olaaf Scholz gamtaan biyyoota Awurooppaa qormaatawwan karaa jijjiirama qilleensaa gama baqattootaanii fi waraana Yuukireeniin itti dhufaa jiran dandamachuuf qophaa'uu qaba jedhan. Scholz kana kan jedhan guyyaa Awurooppaa kabajamuuf jiru irratti haasaa taasisuuf gara Staarsbargitti imalanii yeroo jiranittila. Kuni Awurooppaaf yeroo muddamaati. Waraanni gara Awurooppaatti garagaleera. Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa banuun qajeeltoo biyyoota Awurooppaa irratti haleellaa banuudhas jedhaniiru. Gaaffii qoqqobbii kaampaaniiwwan Chaayinaa irratti kaa'amanii dabalataan itti fufuu jedhamee isaaniif dhiyaateef Scholz kaayyoon keenya qoqqobbii kaa'ame jiru itti fufsiisuu fi kan itti aanus isa dhumaa miti jedhan. Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya addaatti ceena. Mariin nagaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru kan itti fufu ta'uu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa marii nagaa milkeessuu kana keessatti paartileen siyaasaa, hayyoonni, maanguddoonnii fi uummanni biyyattii keessaa hunduu akka ga'ee isaanii taphachuu bahuu qaban waamicha dhiyeessee jira. Itti gaafatamaan biiroo kominikeeshinii naannichaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa har'a saba himaaleedhaa fi kennaniin mootummaan marii nageenyaatii fi ejjannoo cimaa akka qabu himanii jiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdii waliin caqasnu. Waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamu eegalee cimee itti fufaa jechuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti mootummaan garaagarummaa jiru mariin hiikuuf kutannoo qabaa jedhan. Xiyyeeffannoon keenya waldhabdee hunda karaa waraanaan furra kan jedhu hin qabnu. Amantaan keenya karaa nagaa, karaa qaroomina qabu. Garaagarummaa jira mariidhaan furuun hin danda'ama jennee waan amanneef. Garaagarummaa jiru immoo qajeeltoo heera mootummaa irratti dhaabannee furuun hin danda'ama jennee waan amanneef. Nagaa waraana mirkaneessuudhaaf qaamota karaa hidhatanii socho'an gara nagaatti deebisuudhaaf yaada isaanii dhaggeeffachuudhaaf wal hubannaa uumuudhaaf mariin Taanzaaniyaatti taasifamee jira. Marii kanaanis akka biyyaatti rakkoowwan jiru karaa nagaa furuudhaan tarkaanfiin dheeraa deemuu akka dandeenyu kan itti agarsiifne. Dhimmoota bal'aa irrattis immoo akkuma kanaan dura ibsame wal hubannoon kan uumame waan ta'eef wal hubannoo uumame sana daran jabeessine nagaaf tasgabbiin naannoo keenya keessatti akka uumamu gochuudhaaf ammas cimsinee kan itti fufnu ta'uu isaati. Rakkoo nagaa naannichaa haala itti fufiinsa qabuun hiikuuf akkasumas hawaasni tasgabbaa'ee gara jireenya idilee isaatti akka deebi'uuf mariin nagaa murteessaa ta'us ibsaniiru. Obbo Haayiluun itti dabaluudhaan mootummaan naannichaa marii nagaa Taanzaaniyaa keessatti eegalame itti fufiinsaan akka milkaa'uuf qaamoleen garaagaraa fi hawaasni hundi gumaacha isaanii akka godhan gaafataniiru. Nagaaf tasgabbiin naannoo Oromiyaa keessatti akka uumamu, uummanni keenya rakkoo nageenyaa keessaa akka bahu tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhannee marii taasifnee marii dhimmoonni irratti taasifamanis dhimmoonni bal'aan wal hubannoon irratti ga'ameera. Dhimmoota wal hubannoon irratti ga'ame sana daran jabeessuun wal amantaan akka jiraatu jabeessinee deemuun dhimmoota hafan irrattis bal'inaan akka hojjennu sadarkaa mootummaattis sadarkaa Itoophiyaattis ibsamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas nageenya buusuudhaaf akkuma kaleessaa ammas cimee kan hojjetu ta'uu isaati.
Kanaaf qaamonni hawaasaa hundi tumsa akka taasisan gareedhaan wal qoqqoodanii walirratti olola oofuudhaan osoo hin ta'in yaadota wal hubannoo uumuu danda'an wal amantaa uumuu danda'an irratti xiyyeeffatamee akka hojjetan waamicha dhiyeessinaa jira. Kanaaf jaarsoliin biyyaas paartileen siyaasaas hayyoonnis hunduu gumaacha mataasaa taasisuu qaban gara tokkummaatti akka dhufamu. Naannichatti nagaa waaraan uumamee misoomni akka saffisuuf marii nagaa kana bu'aa qabeessa taasisuudhaaf mootummaan naannichaa ni hojjetaa jedhan obbo Haayiluun. Mariin nagaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamuu eegale irratti qaamoleen garaagaraa yaadaaf deeggarsa isaanii ibsaa turaniiru. Jalqabbii marii nagaa kana ilaalchuudhaan erga mariin marsaa jalqabaa goolabamee mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii kana itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamoleen lachuu walii galaniiru jechuunsaa ni yaadatama. Ibsi waraanni bilisummaa Oromoo baases mariin nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiiseera. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa tureen dhimmoota tokko irratti osoo walii hin galamiin xumuramuusaa torban darbe keessa ibsamee ture. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'e bal'inaan wanti ibsamee jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Hayyee immoo gara gabaasa biraatti ceenaa guyyaa har'aa caamsaa tokko bara 2015 kaasuudhaan guutummaa Itoophiyaa keessatti boba'aan karaa dijitaalaatiin qofa akka gurguramuudha kan murtaa'ee jiru. Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaatti sirni kaffaltii kanaas jalqabamee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'uus rakkinni neetwoorkii jiraachuu mala jedhaniiru. Baankiin daldalaa Itoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaaf haala fooyya'aa ta'e mijeessuu isaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii dabalata qaba. Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murteen gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees baankiin daldala Itoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kuni gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'ee jedhu. Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedha Meeratuun ganama sa'aatii 12tti naaftaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha hanga yoona. Mirgi namaa eegamee utuu silaa qarshii harkaan kaffalanii waraabbachuun danda'ame gaarii ture. Maaliif yoo jette hagas dhaabbattee yeroo hin gubdu. Amma yeroo kanaaf fe'umsa kana Finfinneen ga'uutu narra ture. Daldalaan abbaan qabeenyaas waan beekaa akkas godhe itti fakkaata ammaa jechuun dubbata. Kan biraan ammoo rakkoo warri konkolaachistoonni miila sadii dubbatanidha. Dargaggoo Biiniyaan Balaay jiraataa magaalaa Adaamaati. ዲጂታል መጀመሩ አለመጀመሩ ለኛ ምንም አይነት ጥቅም የለው Akkas jedha Biiniyaan. Wanni kun nuuf bu'aa buusaa jennee iyyaannu. Sababni isaa nuti beenzina fayyadamna. Beenzina immoo buufata boba'aa irraa argannee iyyuu hin beeknu. Kanaaf nu fayyada jechuuf na rakkisa. Keessumaa Adaamaa irratti beenzina argannee hin beeknu. Dhufus ji'aatti al takkadha. Sanas hiriirree iyyuu hin argannu jedha yoo dubbatu. Beenzina ganda keessaa karaa seeraan alaatiin gatii qaaliidhaan bitannaa kan jedhu Biiniyaam yoo sirni kaffaltaa kun fooyyessa ta'e garuu kan ilaallu ta'a jedha. Obbo Ahmed Isaa dhaabbata Ollii Biyaa Adaamaatti hojii gaggeessaa fi abbaa qabeenyaati. በቀን እኛ ከ2 ሚሊዮን ብር ያነሰ ወደ ባንክ ይዘን እንሄድ ነበር በ24 ሰዓት አሁን 1.5ቱን ቴሌ ብር ነው። Akkas jedhu Obbo Ahmed duraan guyyaatti qarshii miiliyoona 2 ol fuunee gara baankii deemna turre. Amma garuu gara miiliyoona 1.5 kan ta'u teelee birriidhaan dabarsina. Neetwoorkiin isaas gaariidha. Sunniifis biyyaafillee gaarii ture. Amma immoo baankolii waan dhufaniif natti fakkaata dhiphinni wayii uumameera. Amma kanayyuu neetwoorkiin teelee birrii ni hojjeta.